Kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya lagaaf tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha eega hordoftoota keenya oduu kan sin dhageessisu ana obsaasanii turtiin keessan nufaan haa ta'uun affeerraa keenya. Eega hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti nyaata lagannaa eegalanii kutaalee Oromiyaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Hiriira guyyaa har'aa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa oole keessaa godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Saasigaa magaalaa Baaloo mormiin barattoota jabaatee itti fufee jira. Akkasumas magaalaa Naqamtee keessatti mormiin barattoota guyyaa har'aa gaggeeffamaa oole. Harargee lixaa Shanan Dhuggoo keessatti mormiin barattoota gaggeeffamaa oole. Dhaadannoolee hiriira kana irratti dhageessifamaa jiruun hayyoonni keenya hatattamaan akka gadi lakkifaman Abiyyi Ahmad bakka nuuf hin bu'u jecha oolaniiru. Guyyaa har'aa hidhamtoonni siyaasaa galmee Jaaryaasoo Kabbabaa waliin jiran beellama guyyaa 15 dabalataan irratti gaafatamuun gara Qilixootti deebi'an. Hidhamtoonni siyaasaa galmee Yaasoo Kabbabaa waliin mana murtii caffee tumaatti guyyaa har'aa dhiyaatan abbaan alangaa ragaa qorannootti ka biyyaalessaa irraa dhiyeeffachuun akka beellamni kennamuuf gaafateen amma ragaa dabalataa guyyoota 15 manni murtii kenneeraaf. Namoota mana murtii caffee tumaatti dhiyaatan keessaa qondaalli Abaa'oo Jaaryaasoo Kabbabaa dhaddacha irratti yaada isaa kennateen dubbii shiraan dhimmi keenya lafa irra hin harkisinaa jechuun dubbateera. Barreessaan kitaabaa fi barsiisaan seenaa akkasumas qondaalli siyaasaa Abaa'oo Jaaryaasoo Kabbabaa hordofa guyyaa har'aa guraandhala 11 bara 2021 mana murtii caffee tumaatti dhiyaateen dhaddacha irratti akkas jechuun dubbataniiru. Oromoo hidhuun biyya hidhuudha, kanaaf isin biyya hiitanii akkasiin hubadha. Biyya wal ta'anii hin ijaarre wal lolanii diigu waan ta'eef jabaadhaa biyya diigaa kanarra yoo biyyaaf yaaddan Oromoo hiiktanii biyya badii irraa oolcha. Oromoon akka sadiin miidhamaa jira. Jaallan qabsoo muraasni dararaaf saaxilamaa, gariin qe'eef qabsaa'ota murni piipiin diigamus akka jiru gadi jabeessee manni murtii irratti dubbateera. Jaaryaasoo Kabbabaa akkas jechuun kan dubbii isaa dhaddachaaf hime. Tokkoffaa Jawaarfaan mana hidhaatti beelaan dhumaa jiru. Lammaffaa gariin rasaasaan waadamaa jira. Sadaffaa kaan immoo hidhaadhaan ofiif maatii ofii dhabaa jiru. Kun hundi jallina haqaa dhufee biyyi jigde jirti jechuun dhaddacha irratti dubbatee jira. Beellamatti aanus guraandhala 19 ji'a jaafa bara 2013 akka dhiyaatan barruun dandahameera. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti kaabineen PP ganda keessa deemanii sanbata dhufu kana hiriira deeggarsa Abiyyi Ahmad bahuuf qabdan jedhanii magaalaa hanga baadiyyaa uummata dirqisiisaa jiru. Namni hiriira kana irratti hin argamne shaneedha jechuun uummata doorsisaa jiru. Akkasumallee warri gaafas hiriira kana irratti hin argamne birrii seeftineetii isinirraa kutama jechuun uummata doorsisaa jiru. Uummanni keenya hayyuu keenya osoo mana hidhaa keessatti beelaan waadamaa jiru hiriira bahuun irra hin jiraatu. Hayyuu keessaniif sagalee tahuu qabdan malee warra hayyoota keenya hidhaa jiruuf hiriira hin bahinam. Kabajamtoota keenya oduun keenya kanuma nagaatti. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa? Jirra jirtu. Jirra alhamdulillah rabbii garanne haa gahu. Hayyee jaaladdeessa miidiyaa madda nageenyaa irratti nuuf dhiyaatu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiif hedduu si ulfeeffannaa galatoomis hin jenna. Sibiilee irratti naaseeruu keessanii hedduu ulfaadhaa galatoomaa sinimlee tooraa bulaa deebana. Hayyee galatoomii ulfaadhu mee jaaladdeessa waan amma yeroo ammaa deemaa jiru kana akkuma waliin quba qabnu egaa akkuma beekamu aarsaa hunda kaffallee jijjiirama nu itti finnee kana hunda agabnee haga kabaja dhabnee haga waan kana arguu irraa du'a filachuu bira gahee jira. Warroonni adda durummaan jijjiirama san fidaa ture kan akka hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessa jiran kana osoo hin jirin hundi isaanii lagannaa nyaataa jiranii lakkoofnee finnuu Jawaar Mohammad akkasumatti Baqqalaa Garbaa akkasumatti illeen warroota adda bilisummaa Oromoo keessaa illeen hundi isaaniitu lagannaa nyaataa gubbaa jiranii haalli jiru rakkisaadha. Kanaaf mee wanni nyaata lagannaa kana fide maali jaaladdeessa mee asirraa haa kaanu? Wanni nyaata lagannaa kana isaanitti fide wanni isaan kana filataniif maali mana hidhaa san keessatti? Hayyeegaa wanti kun ulfaataadha jaalatiyyaa waadaa gaafatamne yookaan amma dandeessu tokko deebisuun dirqama ta'a. Wanni akka midhaan keessatti wal keessa seeneedha. Addaan fiduun illee hedduu nama dhiba. Haa ta'u immoo wanti waan kana fidu
xiyyeeffannoo tokko kennitee olaaltee fi dararaan yookaan hidhamuun hooggantoonni keenyaa haaraa miti jaarraa 16 qabeettuma jirra. Haa taatu immoo sanirraan kan isaaniitti amma yoo kan akka harkaafannu taate namni agartee yoo xiqqaateetiin jedhe agartee 10,000 lakkaa'amu jijjiirama kana fiduun itti dhumuun itti dararamuun waa'ee adda addaatirra gaheera. Isaanillee immoo haala tokko keessatti adeemsa isaanii keessatti waan tokkorraa wanni hubataa jirru gaabbiin itti dhagahamu yookaan ammoo adeemsa duubaa saniif seena'uu waan sanirraa kan ka'e adeemsi kun erga gaafa isaan qabamanii hidhamanii fi wanni fite tokko hin jiru furmaanni argame tokko hin jiru ittuma deemuu maleedha. Haala sanirraa kan ka'e egaa waan kana agartee akka odeeffannoos yookaan immoo waan tokko argaa jirru waan kana arguurra du'a filannaa yookaan immoo dhabamnee addunyaa kanarraa biyyee uffatuutu nu caala haala jedhurraa ammas ammoo wanni tokko garaa isaanii keessa wanti jiru waan darbe sanirraa waan tokko agartee hanga tokkollee mootummaa kanaa wajjin agartee hanga tokko lafa dhaabanii uummata Oromoo tasgabbeessuun lafa qabsiisuun garii du'aa garii hidhamaa osoo jiru mee waan kana furmaata karaa nagayaatiin nagechuu ittisuudhaan uummata akka galaanaa du'aa ture ittisuu waan adda addaa keessa darban waan ta'eef seenaa waa'ee isaanii itti dhagahamee lubbuu isaanii har'a agartee qaalii baatiin deebine tana du'aaf kennuuf muratanii. Achirraa immoo tarkaanfannee furmaanni isaanii hoo adeemsi isaanii hoo maali kan jennu yoo taate furmaanni immoo uummata Oromoo harka jira. Warroota biyya alaa yookaan ammoo alarraa odeeffatan dubbatan osoo hin taane uummata harka jira. Uummata harka akkamitti jira yoo kan jennu taate hidhataa gandaarraa qabee hanga sadarkaa oliitti warri hidhatee uummata Oromooti. Namni tokko lafarraan bahu sanirraan bu'u namarraa dhala. Kan haadha hin qabne abbaa qaba. Kan abbaa hin qabne haadha qaba. Har'a wanni du'aa jiru harki mirgaa isaa raakitee biteenyaa hafaa jira. Harki mirgaa kun waggaan raakitu cal jedhee yoo ni ilaale boodanni bitaa kun ni dalagaa. Uummata sanirraa agartee wanni har'a gochi amma deemaa jiru kun waan hin barbaachifne waan silaa hin barbaachifne jedhee agartee hayyoonni keenya hawwoonni keenya maanguddoonni keenya xiqqaa guddoon har'a oduu gadi ba'ame furmaanni uummata kanaa ni argama jedheetii yaada. Akkasumallee immoo wanti si dhagahamu wanti si hadooti. Wanti silaa haalaatitti dhagahamee sitti mul'atu tokko nuti har'a agartee uummanni kun achi keessatti jireenya waan isaan tahaa jiran kana hin agarru jedhanii du'a yeroo filatan nuti jireenyi nuti filataa jirru kun durri isaadhaa akkami. Wanni kun immoo waan akkamii nutti fida. Haala jedhurraa agartee wanni kun kan jiru uummata harkaa sheekiin qeesiin xiqqaa guddaan har'a agartee mana ofiidhaa cufee osoo bayyaa'e furmaanni gabaabaatti ni dhufa. Amma gochi nuti godhaa jirru yookaan uummanni godhaa jiru gocha maalii sakaraata keessaan baane lubbuutti dheeressuu jira malee itti gabaabsuutti hin jiru. Akka uummanni kun hin dhumnes guyyaa takka titiisaa gamaa gamana wajjinee gaartaan nu lolan deebinee guyyaa kaan lafaa kaanee bakki tokko hojii bakki tokko taa'ee ilaala. Wanni kun immoo waan hunda keenya cufa keenya lafaaf lafee keenya kaabaa kibbaa bahaa dhiyaan laallatu malee dhuunfaa nama tokkootiiti. Kanaafuu waan kan akkasi hubatee Oromoon lafaa ka'uu qaba. Guyyaan itti qabuu hin qabu. Har'a yoo si kaate laaqana yoo nyaatiin hanga agartee irbaataa yoo teesse maaltu si mudata. Namichi kun immoo yookaan uummanni dhumaa jiru kun eenyuuf dhumaa jira. Haala jedhurraa quuqamni nutti dhagahamuu qaba. Kan jedhu. Hayyee jaaladdeessa galatoome ulfaadhu yeroo tokko duubatti yoo si deebisu uummanni keenya akkuma jette hedduu waan kana callisee ofirratti ilaalaa jira. Gama biraatiin immoo hiriira bilchiginnaa jedhanii warroota amma lafa soofan lafa qofforan dhagaa falatan warra akkasii kanallee itti fayyadamanii hiriira jedhanii waan akkasii kanan uummata hamilee cabsuu barbaadan akka waan uummanni faana jiru fakkeessanii uummata dirqisiisanii uummanni sunoo birri 300-4 argatee akka haala saniin bahuu irraa eeggama. Ammallee kabiraa uummanni akkuma ati jettetti guyyaa takka lama ol bahee yeroo wani takka xaxat jette duubatti deebi'a waan darbirraa maa barumsa hin fudhanne ammallee wani deemamaa jiru suni hayyoonni Oromoo kun akkuma ati jette gaabbii qofa osoo hin taane uummata kanarraa abdii muratuudha eega daddabanii adaduma uummanni kun gadi deemaa jiruun itti dhagahamee waan jedhamutu haasawamaa jira. Mee kanarraa dhuma deebi'a ammallee waan jettu yoo qabaatte kana uummanni keenya akkam godhuu qaba.
Kun waama sirna darbeerraa jiru jaala kiyya yoon fakkeenya tokko sii kaasee gooticha Oromoo tokkorraa sii kaasuu hin danda'a. Garuu mee waan kana boodan si deebi'a isa kana. Haa taatu haala ammati gaafatte irratti jedhee uummanni kun waanuma dura baree yookaan immoo adeemsa dura bareetanirraa seenaarraa seenaa wal'aachisuudhaan deemaa jiran. Kana gabaabamatti duratti dubbadheen ture ammallee isa isaa kennuudhaaf inni hojjattee guyyootaan bulus haa ta'uu kabiraatis haa ta'uu hatta kabiraatiin sooshaal miidiyaa kanarratti egaa agarru nyaata kanaa hojidaan jiranii tokko nyaataa jiranii dhee warra qoosutu jira jechuudha. Har'a bila maan uummataadhaa maddiin tokko dhangala'ee garii immoo deebi'ee nyaatee dhugee bashannanu kanatti waan kana caalaa isa achi keessaatiin kan alaatu waan kana dhaga'uudhaaf caalaa wanti nama bobeessu jira jedheetillee hin yaadu. Ni jiraadha jedheetillee kan jireenya barbaadumatti hin fakkaatu kuni haala agartee sin nyaadhaanaa nyaadhanii kan ammoo agartee wahuma kana dukkana gogaajiidhaa uffatee taa'eeruudha malee haalli amma keessa deemaa jiru kuni Oromoodhaaf ulfaataadha. Kan duraa caalaa kan amma dhufu kanatu irra ulfaataadha. Wanni agartee uummata hojjetus uummata kaanis walitti qabanii olii gadi qabaalan abbaan aangoodhaa akka fedhe godhuu mirga qabaa ni danda'a. Qabeenya sitti qabaa, humna sitti qabaa, afaan qawweetiin gara fedhe sochoosuu mirga qaba. Garuu kan hin jedhu jiru diddaa afaan qawweetii fi agartee sobummaa irratti aannan adii mul'atu kana gurraacha jedhamee uummata keenya irratti oofamuu jiru kana gadi bahuu qabanii. Wanni kun adiidhaan adii miti arguu jirra gurraacha waan gurraacha kan nurraa dhaabii. Mana keessa waan tokko wanni siimuu jiru dura fiilleen ture seeraa fi heera qaba Oromoon aadaa qaba. Inni garii gadaan bula inni garii immoo agartee amantiin bula. Kan amantii laachisuu miti wanni kun waasabummaa laachisu gadi bahuu qaba yeroo ammaa kanatti yoo gadi hin baane osoo agarruu uummata kana nyaachifnee booda gadooduun bu'aa nuun qabu. Wanni bu'aa nuun qabne immoo fakkeenyaaf gooticha Oromoodhaa agartee balaa jaallataa qilxuudhaa bara 1945 umrii isaadhaa 35tti agartee mootummichi Hayile Sillaaseedhaa tiin duratti kan lolaa ture. Kan dhalataa walloo gartee ilma tuulamaadhaa kan lolaa ture. Osoo uummata buqqisee yookaan ammoo biyya dhuunfatuu danda'e Hayile Sillaasee tafarii baantii qabee obboleeyyan isaa nama lamaa wajjin Finfinnee keessatti haadaan fannise gaafa duraadhaa du'a murtii umriidhaatti murteessan. Mana hidhaa cabsee bahuudhaan gara galanii qabanii obboleeyyan nama lamaa wajjin fannisi haadaan jechuun Finfinneen tanumaa kan nyaattee teesse. Gootowwan keenya ka darbe kan kaanii ijaan agarre kan akka Nadii Gammadaa fa'aas buutee dhabnee meelaan ammaadhaa sooshaal miidiyaa irraa iyyaa jirra. Warra argu kan ammoo oduu agarruu nyaachifni oduu dhageessuu nyaachifni. Wanni ammas deemaa jiru kun immoo wanni nuus sobamuu jiru kana baruma baraan sobamaatuma jiraanna bara baraan tatiisa taatuma jiraanna nuti amma gawwisaa tatiisa aannanitti yaa'u ta'uu jirra ofaa barru ofaa kaanu lafaa kaanu qeetii isheetiin laallatu kun cufa Oromoodhaa waan Oromoo jedhe laallataa siin jedha jaalladhu. Hayyee galatoomii akka ajaa'ibaatti nu ibsitee jirta ulfaadhu uummanni Oromoo akkuma baantu keessa wanni amma isaan nuti dhaadheessaa jirtan kuni adii miti gurraacha jedhee diduu qaba tokkummaan. Waa'ee amantii yookaan akka amantiittis akka sabummaattis qabna jette kana tuqxee turte. Maal ta'e yeroo fakkeenya Hamzaa Booranaa yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jira. Hamzaa Booranaa biyyoota adda addaa biyyoota alaa kana keessa taa'ee akka malee rakkatee biyya amma inni keessa ture kana waliin beenu rakkoo tana keessa taa'ee hatta hanga hammaama keessa taa'ee sagantaa sagalee uummata kanaaf qindeessee tahaa tura jechuudha. Uummata akka malee kakaasaa ture jechuudha. Sadarkaa OMN irratti aane warroonni gaafan inni akkatti iyyuu warroonni inni sagalee tahee fi ilmaan isaa akka gargaaramu godhaa ture sanitti warri gaafan akkasitti sagalee taamaafii ture sun har'a akka waan wanni kun waan addaa laalaniiti callisanii jiran. Hatta gariin hoggaatti bilbilli afaan manaaftanya amaarota kana nuttaasaa jedhan jechaa jiran jechuudha. Inni biraa immoo haalli amma ittiin jirtan kun ibidda jahannabitti sin halaaka hoggaa duutanii waan akkasii fa'aa jedhan jechuudha. Mee waan kana akkati duratti jette yoonni kun amantii ilaalamu akka sabaan miidhamaarra jette uummanni kun maaltu irraa eegama yaa dhiiroo dhaqanii isaan dubbisuu qofaa miti isaa 4 kiiloo keessa jiru maal jechuunii qaban isaan qofaa miti immoo ammas jara qaama kana lamaan qofaa miti jara kana lamaan walitti fidanii ilaalanii yaada isaanii hawaasaan maal jechuu qaban kanarratti mee waan jettu yoo qabaatte. Kana gaafii fi deebisaa isa amma agartee wanni kun jahannamatti noofaa haalli amma jettan kun amantii irraanti seenu kun kan isaan ajjeesee isaan miidhee akkas godhuu jiru kun yoo rabbiin agartee zaalima cinaa jira moo zallamamaa cinaa jira san isaaniitiin dhiisa. Fakkeenyaaf ammoo uummanni kun wanni akkana of godhuufi jiru kun
maali fi haqa maalii barbaada qabsoon agartee ummata islaamaa keessatti haqa ofiitiin qabsaa hin jedhu jira qabsoma kan ammoo ummata islaamaa keessaa eenyu diriirsees ga'e Harargee faa fudhadhu kan agartee mana keessi shiidhaatti duwwaa'ee agartee alaabaa baasuunis ta'ee waan adda addaa qubee as baasuunis ta'e beektoota Harargeeti isaan sun yoo Oromoota moo qeesota moo sheekota sana achitti dhiifna. Akka ammoo ummanni kun lubbuu isaanii halaakuudhaaf deeman kana rabbii biratti fuula rabbiitti isin gaafachiisa jedhan kana isa isaan akkana godhe kanaanoo godhu si gaafachiisaa maaliif hin jenne. Gamtaan gama lama qaba maanguddoo yoo ergamte tokko gamatis walakkaa kanaa waan murtii deemu isaan ka du'aa jiran akka isaanii ummata isaaniitiif. Haa taatu lubbuu ofiidhaa baasuun ni dhowwama seera musliimaa keessatti lubbuu keessan baasaan jenneen nuti kan irra jirru qabsoodha malee lubbuu keenya dubaatu feenya aadaan of fannifnaa yookaan sibiiraan of birraa bakka biraatti kufnaa. Haa taatu immoo lubbuu ofiidhaa dubaatu fedhanii guyyuma qabama sanis bahuu numa danda'ama. Hiiganiitis ammoo poolisuma kanatti lubbuun agartee kennuu ni danda'an. Nuti agartee waan kaleessa darbe dugubbaa kaleessa darbe dugubbaa nurra deeme sun ammas waliin dhaabbanne hin jiru ijaan arguurra qabsoma kaleessa jalqabne san bakka isaa sun dhaqan dhaquun wayyaa kan jedhan aggaa akkas jedhan san ummanni kun murtiin ejjennoon isaaniidha sirriidha. Situ sirriirra hin jirre waan ummati kun jedhu mirga isaanii argachiisii gama sammaaf hin dhaabban. Kuni waan haasawni tokko hin qabnu akkitti haasa'u kun maaliifi gamuma mirga yookaan gamuma abbaa humnaa deemuudha malee gama silaa shari'aa fi yookaan ammoo agartee adeemsi siyaasaadhaa deemu anasirra jira anaan bulii inni isa waa godhuu hin dandeessu ati hin du'inii waan walitti madaalamuu miti. Ummanni keenya waan kana hubatee wanni amma deemaa jiru eenyu akkami kan jedhu ummatarra jira kun ummanni gadi bahuu qaba mana keessaa xiqqaa guddaan sheekii qeesiin gadi bahuu qaba waan amantiitiin waan sabaati tokko chittin xumuroota kan gara warra kaleessa immoo hangaa booranaa fa'aan jawaarumti fa'aan agartee miidiyaarraa iyyuu turan warra umriin itti murtaa'e warra agartee akka malee hidhame sagalee ta'anii lallabaa turan ummanni kun har'a eessa jiran hoo ka jedhu ummanni sun agartee akka tokkotti illee irraa beekuu hoo dadhabne guyyaa tokko gadi bahanii barreeffama xiqqoo takkaan illee kaffalaman yookaan ammoo gama kana kan dubbatan dhageenye wanni kun waan hedduu nama ajaa'ibsiisusi wanni dabarre hin jiru immoo ni darba akka kanatti nafu. Waan kanaafuu ummanni kun waan isaan riqqisiiseeru baati hanga tokkotti akkanatti fakkaatu sodaarraas ta'uun ni mala bakkuma sanitti deebine jechuunis ni mala yookaan ammoo gartee amantiin keenya nu dhorka haala jedhutti yoo ta'e hin beeku haalli amantiin garuu immoo wanni kun kaleessa isaan kanan dhowarre kan akka dhowwuun isaanumaaf hin dhiisa wanni kun garuu isaan seenaadhaaf isaan gaafachiisuurraa waan oolu miti waan kana irratti hirmaachuu qabanii jedhaarras ta'ee gorus. Ayyee obboleessa keenya jaaladdeessaa hedduu galatoome waan jedhamu malu jettee jirta uummanni keenyas akka ajaa'ibaatti irraa hubatan jedheen jira dhaamsa ka xumuraa waan qabdu yoo jiraate sa'aatiin teenyatti deemtee jirti dhaamsa qabdu uummata keenya bal'aadha jabaajii. Ayyaan dhaamsa ulfaadhu horaa bulaasin illee dhaamsa fitadheen jira dhaamsa hedduulleen qabu dhaamsi ani qabu waan amma keessa jirraa jirru kana oduu fuulli keenya argu oduu iji keenya argu oduu gurri keenya dhagahu. Dadda akkaataa biraatii miti maqaan saba tokkoo yookaan paartii tokkoo tuqamuudhaaf miidiyaa guutuutu irraa iyyee ka Oromoodhaa kana waan iyyaa hin agarree kan beelaan du'aa jirus gabbahee waan irraa dubbataa hin agarree abbaan yoo ofii iyye malee namichi iyyuu hin jiru namarratti hin dhaggeeffatin yaa Oromoo akka sabaatti akka namaatti waan keetirratti haqa keetirratti gadi bahe ummanni kun oduu jaan agartanii dhumee borummoo agartee seenaa isaaniidhaa waan akkasiiti waan akkanaati jennee odeessuunu nurraa fokkisa nurraan bareeda nurraa fokkisa waan akkaan fokkisaadha otoo isaan lubbuun jiranii jiraannus wajjin dhumnus waliin akka taanuun barbaada kaabiraadhaa warra akkas ta'u kana keessaa guyyaa tokko gadi bahee mootummaas haa ta'u akka mootummaatti moggaafatee ka jiru deebii tokko kenne yookaan ammoo waa tokko uummanni kunillee kana jira uummanni kunillee kanatti hin kaanin tasgabbeesse jechuuf wanni tokko tuffatamne irraa tuffii tuffatamne kana gabbaanu malee wanni nurraa mulqu hin jiru gabbahaatiin jedhaanii rabbi isinirraa jaalatu isinillee ulfaadha horaa bulaa deebanaan jedha.